Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii nagaa koodha madda nagaa keenya kan ta'e Waaqayyoon kan kabajame haa ta'u jirtu lafa jirtanitti irree nagaa kiyya nan badaanan nufa nagaa fan dhufe garuu sin jajjabeessu keessan hin dagatina siniin jedha nagaa fi jaalalli Waaqayyoon lafa jirtan yaa jiru biyya meeqan keenyatu jechuudha yeroo biyya hormaa hojjetee gara biyya keenyatti galu isa keessa baane sana yaadanna biyya ormaa kana keessatti waan baay'eetu jira makaraa baay'ee dabarsita rakkoo baay'ee dabarsita jireenya baay'ee bu'aa ba'ii qabu intini nama walitti si kabalamutti gizee haduus gizee roobas gizee qorraas waan hunda dandamatta waan hunda hiyya isaanii jireenyuma biyya ormaa jechuun nama wattaaddara deemee wattaaddara keessa galee jechuudha meeqan keenyatu yeroo biyya galee obboloota keenya biyya jiran maalummaa biyya ormaa barsiisa biyya ormaa maal akka qabdu bu'aa ba'ii biyya ormaa meeqan keenyatu barsiisa jira mee viidiyoo kana laala akkatti bashannantu mushayyoon biyya ormaatti galtee jechuudha fataa jedhee anna yeroo biyya ormaa hojjettanii galtan dhaamsi koo jechuudha yeroo biyya ormaa ijoolleen obbolaan biyya ormaa hojjettanii galtan obbolaa biyya keessa jiru maalummaa biyya ormaa barsiisa kinni jedhina dhugaa waaqa kinni jechuun hin barbaachisu bakka biyya ormaa maal akka qabdu jireenyi maal akka ta'e dhufanii haa hojjetan dhufanii hin hojjetin hin jedhuan dhufanii haa hojjetu namnumti eenyumtu haa hojjetu garuu barumsa barbaachisa bu'aa ba'iin biyyi ormaa qabdu maal akka taate barumsa barbaachisaa jechuudha asii gaafa galle surree danqarree maal jennee fataa jechuu miti yeroo makiina keessatti taaksii keessatti irree obboleetti biyya ormaa deemuudhaaf argite tokko maalummaa biyya ormaa hitti kana qaba biyya ormaa kana dandamattee hojjechuu qabda ciimtee jechuudha maaliif asii dhufan makaraa meeqatti ragaa makaraa baay'ee dabarsuu jechuudha achi yeroo dhufnu amma nundi keenya iyyuu akkas makaraa amma kana ga'u qaba hin jennu garuu gaafa dhufnee keessa seenu makaraa sanii arginaa jechuudha kanaaf iyyuu dhaamsi koo yeroo biyya keessa gallu warroonni hojjannee makaraa biyya ormaa dandamannee Waaqayyoon nagaadhaan gara biyya warra abbaa keenya nu galchuu maal keessa akka baane maaltu akka jiru biyya ormaa maaltu akka jiru rakkoo meeqa akka jiru makaraa meeqa akka jiru obboloota keenya barsiisuun dirqama nutti ta'a jechuudha isin galee shamarran keenya yeroo gara biyya ormaatti gara biyya keessanii galtan akka waan isinitti tolee akka waan dinqii tokko keessa baatanii hin godhina kana uffadhaa nyaadhaa dhugaa taphadhaa kolfaa sammuu cinqii keessa baatan firii godha garuu obboleetti kee tokko yoo bakka biyya ormaa dhufuudhaaf kan paaspoora baafattu kan maal taatu yoo argitu obboleetti koo deemuun kee hojjechuun kee gaariidha garuu biyya ormaa kanatu jira jedhiitti hitti midhaamsa koodha jechuudha kanaaf wala barsiisnu haada keenya haa godhannu wal barsiisu wal intini jechuun beektu ani bakka argadhee hojjedhee dhufee borus deebi'ee hojjedha akkas ofin jedhina barsiisa isa sii gadii isa dhufuudhaaf hojjechuudhaaf boru nama ta'uudhaaf jijjiiramuudhaaf biyya ormaa dhufuudhaaf karoora qabu gaafa ati biyya ormaa gara biyya kee galtu itti rakkoo jiru jechuudha kanatu jira akkas goote akkas ta'a akkas goote akkas gooti bakka waan akkasii yoo barsiifte gaafa dhuftee aseentu aaratti hin ta'u jechuudha obboleettiin tokko akkas nan jettee turteedha dhuguma rakkoon akkasii ni jira of eeggannoo gooti jechuudha kanaaf iyyuu obboloonni haaraan hojjettanii gara biyya ormaatti gara biyya keessanii galtan
bakka tarkitanitti obboleetti kee biyya ormaa dhufuudhaaf hojiidhaaf biyya ormaa dhufuudhaaf karoorarra jirtu barumsa kenniif ittimi kanatu jira rakkoo kanatu jira kana yoo dandamatti hojjattee boru argattee maatii kee ofirree lammii kee jijjiiruu dandeessa jedhaani dhaamsa obbolummaati dhaamsa kana walii dabarsaa video bareeda tokko dhumarratti isin gaabbaza ani kanuman isinin jedha seenaa keessan like subscribe godha indagatina isinin jaaladha isinin kabaja oola bulaa diibana oromoo koo hundi keessan iyyuu maatiin koo warri na daawwatan hundi keessan galatooma ammas immoo na jajjabeeffadha waliin haa guddannuun aadaa keenya waliin guddachuun dubartii jajjabeessu immoo aadaa godhadha isinin jaaladha baay'ee